Akkam jirtu barattoota nagaa keessanii iddoo jirtan hundumatti nageenya waaqayyo isiniif haa ta'u. Har'a karaa adda ta'een viidiyoo kana qabadhee isiniif dhiyaadheera. Viidiyoo kana keessatti akkaataatti qayyabannu ilaalla. Kanaaf osoo qayyabannaan jalqabiin dura maal gochuu qabna ibsa gabaabaa isiniif qabadhee dhufeera. Akkana hordoftaniidhaaf gamanumaan isin affeera. Qayyabannaa keenya keessatti jalqaba sagantaa qopheeffachuu qabna. Preparing timetable. Sagantaa qayyabannaadhaaf qopheeffanne keessatti wanti nuyi hammachiisuu qabnu tokkoffaan gosa barnootaa jechuudha. Gosa barnoota dubbisuu danda'u qabnu guyyaa guyyaatti qoqqoodnee barreeffachuu qabna jechuudha. Kan biraan timetable keenya keessatti kan hammachiisuu qabnu hanga maatii faana jiraannutti maatiin hojii nu ajajuun isaa hin oolu waan ta'eedhaaf dursa gara qayyabannaatti osoo hin galiin dura hojii maatii keenyaa hojjechuu akka qabnu karoorsuu qabna jechuudha. Kanaaf timetable qabaachuun keessan dirqamadha. Sababni isaa a man without a plan is like a blind man without a stick. Inni biraan tartiibni sadaffaan nuyi taasisnu iddootti qayyabannu qulqulleeffachuu fi adda baafachuudha. Okay? Identifying the clean and attractive study areas. Qulqullinni soorata sammuuti. Kanaaf naannoon itti dubbisnu naannoo qulqullaa'aa ifa sirrii ta'e kan qabaatu ta'uu qabaa jechuudha. Inni arfaffaan meeshaalee dubbisaa keenya qindeeffachuudha. Organizing the study materials, which means preparing textbooks, dictionaries, notebooks, flashcards, water, food and wearings. Wantoota kana qindeeffachuu qabna jechuudha. Kitaaba dubbisnu kan guyyaa sana akka sagantaa isaatti kitaaba lama dubbisna yoo ta'e yookiin barnoota lama dubbisna yoo ta'e gosa barnoota lamaanuu qabanne teebilii qayyabannaa keenya irratti dhiyeeffachuu qabna jechuudha. Maaliif erga teenyee booda achii ka'uu hin qabnu waan ta'eedhaaf hanga boqonnaatti kitaaba keenya dhiyeeffanneerra jechoonni haaraan kitaaba sana keessatti nuyi hin beekne nu mudachuu danda'u. Kanaaf dikshinerii keenya dhiyeeffachuu qabna. Dikshineriin nu cinaa jira. Dikshinerii keenya qabanneerra itti aansine yaadannoo daree keessatti barsiisaan nu barsiise sana qabachuu qabna. Isas dhiyeeffanneerra. Inni biraan filash kaardiidha. Filash kaardii mijataa ta'an waraqata lummuxxii yoo hard kaardii qabaattan hard kaardiin gaariidha. Maaliif yeroo dheeraadhaaf isiniif taa'uu danda'a. Waan irratti qabattan sana akka salphaattis pookeetti keessan keessatti yookiin kiisii keessan keessatti qabattanii iddoodhaa iddootti ituma hojii hojjettanii akka salphaatti dubbisuu dandeessu. Yoo hin taane garuu waraqaawwan adii kana iddoo barbaadanitti xixiqqeessitanii kukkutuudhaan mata duree dubbistaniin yaadannoo qabachuudhaaf akkasii tolutti haxareeraa jechuudha. Qabachuu akkasii tolutti filash kaardii yookiin waraqaa haxareeraa qabaachuu qabdu. Inni biraan yeroo dubbistanitti dheerina yeroo irraa kan ka'e dheebochuu dandeessu. Yeroo dheebottan bishaan barbaachaadhaaf iddoo keessanirraa fagoo deemuu hin qabdan. Sababni isaas yeroo bishaan fiduudhaaf deemtan maatii taa'ee jiru yookiin rafee jiru ofitti wareersuu yookiin ofitti dammaqsuu dandeessu. Yoo isin itti dammaqan isin jeequu danda'u. Yeroo sana dagannaan uumamuu danda'a. Dagachuu dandeessu. Kanaafuu iddooma dubbistanitti dursitanii bishaan dhugaatii booda dheebochuu dandeessan haayilaandiitti qopheeffachuu qabdu. Itti aanee biskuutiis ta'uu danda'a, akaayis ta'uu danda'a, buddenas ta'uu danda'a. Booda hojii booda ni beeloftu waan taataniidhaaf waan xiqqoo ishee qammastan irbaata booddeedha yeroo isaa inni isin dura nyaattan daajesti ta'ee hojii hojjechaa jirtu waan ta'eedhaaf sirna gubiinsa soorataatiin saffisaan gubachuu danda'a beela'uu dandeessu. Kanaaf yeroo beeloftanitti waan qammasuu dandeessan akaayis, biskuutiis, koshooros yoo ta'e of kaawwachuu qabdu jechuudha. Inni biraan taa'umsa hedduu taa'uu dandeessu waan ta'eedhaaf galgala yoo ta'e keessattiyyuu isinitti diilallaa'uu danda'a, qorrii dhufuu danda'a. Yeroo qorrutti ammas uffata ho'aa barbaachuudhaaf achii iddoo dubbistan minjaala keessanirraa yookiin teebilii keessanirraa kaatanii fagoo deemuu hin qabdan. Kanaafuu uffata ho'aa keessan dursitanii otoo dubbisuu hin jalqabin teebiliitti isin dubbistan sana cinaa kaawwachuu qabdu jechuudha. Yeroo isinitti qorru fuutanii uffachuudhaaf. Kutaa shanaffaa mata duree dubbisnu kitaaba qopheeffannee barnoota tokkoffaa irratti dubbistan sana keessaa mata duree dubbistan adda baafachuudha. Identifying the study titles. Sababni isaas guyyaa tokkotti dabtariin keessan fuula 50 boqonnaan tokko mata duree 10 mata duree 6 mata duree 7 mata duree 8 qabaachuu danda'a. Mata duree kana hundumaa halkan tokkotti dubbistanii keessa bahuu hin danda'amu. Kanaafuu kaatagoorii gootu jechuudha. Mata duree keessan maal gootu ni qoqqoodu. Mata duree 4 qaba yoo ta'e sagantaa dubbisa keessanii har'aa keessatti 2 dubbistanii sagantaa dubbisa keessanii booruu keessatti immoo 2 dubbisuudhaan sagantaa itti aanu keessatti immoo rivaayiz gochuu akka dandeessanitti. 6 qaba yoo ta'e har'a 2 boru 2 iftaan 2. 10 qaba yoo ta'e har'a 3 boru 3 iftaan 4. Akkasitti akka dubbisuu dandeessaniidhaa fi hin qoqqooddu jechuudha. Kanaaf mata duree dubbistan adda baafachuun sagantaa shanaffaa irratti jira jechuudha. Erga mata duree dubbistan adda baafatanii booda sagantaa ja'affaa irratti set your goal. What you have to accomplish. Dubbisa kee booda maal adda baafachuu barbaadda? Maal beekuu barbaadda? Maal hubachuu barbaadda? What you want to understand? What you want to know? What you want to identify. Sana booddee kitaaba keessan mata duree adda baastan kaayyoo irratti kaawwatan sana dubbisuu jalqabdu jechuudha. Dubbisni keessan beesikaalii yoo guddate daqiiqaa 40. Daqiiqaa 40 kana keessatti qoqqoodanii daqiiqaa 10 jalqabaa keessatti rememorize gochuudha. Recall
waan dareetti barattanii nootii qabattan yaadachuudhaaf marsaa tokko ni dubbistu. Marsaa dubbistan kana keessatti maal qabachaa deemuu qabdu? Axareeraa qabachaa deemuu qabdu. Yaadannoo bu'uuraa the main hints yaada bu'uuraa ta'e qabachaa deemuu qabdu jechuudha. Remember, never try to cram at one session all of your notes. Divide your session into small topics. Sessionii tokkoon shamaddanii xumuruudhaaf yaalina. That is a mistake. Sessionii qoodaniitudha kan isin shamaddaduu qabdan. Kan shamaddadan immoo waan flash kaardii keessanirra kaawwattan yookiin axareeraa keessanirra kaawwattan malee waan daftarii irratti barraa'e hundumaa miti. Never forget to test yourself after your study. Hubachuu, beekuudhaa fi adda baafachuu qaba. Inni kun immoo long memory irra taa'uu qaba jechuudha. Long memory irra taa'uuf immoo dubbisni keenya continuously sporadically ta'uu qabu. Sporadical jechuun maal jechuudha? Yeroo nu nuffisiisu dhiisu, yeroo mo dubbisi nuun jedhu dubbisu akkas ta'uu qabu. Continuous walitti fufinsaan qaama jireenya keenya tokko ta'uu qaba jechuudha dubbisuun. Dubbistoonni milkaa'an walitti fufinsaan waan dubbisaniidhaaf, sagantaadhaan waan dubbisaniidhaaf, barnoota isaaniidhaan hojii barnootaa keessatti milkaa'aniiru. Boruudhaaf hojii bulfachuu. Warri kufan garuu qormaanni boru jedhanii ariitiidhaan dubbisu. Kanaafis immoo sababa kan ta'u procrastination. Procrastination maal inni yoo jettanii har'a yeroo qaba jennee boruudhaaf hojii bulfachuu. Hojii barnootaa keessatti barattoota dubbisa of jala kaa'uun sirrii miti. Waan har'a dareetti barattan galtanii har'uma oodiitti gochuu qabdu. Sababni isaas kaleessi guyyaatti isin kuftanidha. Guyyaatti isin milkooftanidha. Milkaa'ina keessan kaleessaa qabdanii kufaatii keessan kaleessaa 50 gadi fiddan sana ilaaltanii har'a waa'ee isa kaleessaa odeessaa jiraachuun qabdan. Har'i laayifiidha jireenya. Qabatamaan bajata harka keessan keessa jiru. Dhaleessi borii keessan keessatti seenaa isinirra kaa'ee darbeera. Boruudhaaf immoo beellamatina. Boru icciitiidha. Maal fidee akka dhufuun beekamu. Kanaaf waan har'a hojjettan har'a keessatti sarteeniitii qabdu. Dhugummaa qabdu waan ta'eedhaaf. Kan itti abdatamus waan isin har'a keessa jirtan sana waan ta'eedhaaf har'a waan qabdan irratti bajattanii bajata yeroo keessaniitiin dubbisuu danda'uu qabdu. Procrastinationiin ariitiidhaaf isin taasisa. Boru jettanii boruuf beellamtanii borus isinitti hin taane haalli biraan dhufee yeroo keessan nyaateera. Boru immoo iftaaniif jettu iftaan isin taane isinitti hin tolle isatti aanutti beellamtu itoo akkas jettanii qormaanni isin jala ga'a. Qormaanni boru jettanii har'a barnoota 2-3 dubbistu. Kan isin dubbistan dubbisa keessa waliin gahuudhaaf malee beekuudhaaf miti. Adda baafachuu, hubachuu fi beekuu hin dandeessan. Sababni isaas dubbisni keessan dubbisa ariitiiti waan ta'eedhaaf. Ariitiin immoo dogoggora uuma. Rushing creates error. Qormaata keessan irratti ta'innaa deebiin jettanii barreessitanii itti amanuu dadhabdanii haqxanii ta'aa jettanii barreessitanii baas immoo haqxanii dubbiseeraa. Eessatti akkan dubbiseen beeku malee nan beekama jettu sirriidha dubbistaniittu argitaniittu garuu seef gochuu hin dandeenye, hubachuu hin dandeenye, adda baafachuu hin dandeenye, beekuu hin dandeenye. Maaliif? Sababni isaa waan yeroo gabaabaa keessatti ariitiidhaan dubbistaniifidha barattoota. Daqiiqaa 10 dubbistaniittu fileesh kaardii keessan meemorii yaadannoo qabachaa turtaniittu yaadannoo qabattan kana amma ni shamaddaddu. Karmi gootu jechuudha. Karmi gootu jechuun beekuudhaaf qabachuu qabdu jechuudha. Hubachuu qabdu jechuudha. Irra deddeebiidhaan dubbisuu qabdu. Irra deddeebiidhaan gaafa dubbistan shamaddadaa jirtu, karmi gochaa jirtu. Gaafa irra deddeebiidhaan dubbisaa jirtan meemorii keessan isa loong termii irratti seef gochaa jirtu. Kanaaf hubachaa jirtu, beekaa jirtu, adda baafachaa jirtu jechuudha. Dhaqee loong termii meemorii irra taa'aa jechuudha. Laayifii keenya keessatti yeroo kamittillee waan dura baranne keessaa yaadannee hojiitti hiikuu dadhabuun dagannaa yookiin irraanfannaa jedhama. Forgetting is a failure at any time to recall or to perform a previously learned. Kanaaf ilmi namaa wantoota guyyaa guyyaatti dhagahuu fi baratu keessaa dagannaadhaan daqiiqaa 20 keessatti parsantii 47 kan dagatu yeroo ta'u guyyaa tokko keessatti parsantii 66 dagata. Akkasumas wantoota guyyaa 2 keessatti baratee fi dhaga'ee keessaa parsantii 72 yoo dagatu guyyoota 6 keessatti parsantii 75 dagata. Guyyaa 31 keessatti ammoo parsantii 79 dagata. Akka Hermaan bara 1882 dhugoomseen jechuudha. Inni biraan yeroo dubbisnu moobaayilii keenya cufuu qabna. Sababni isaas moobaayiliin keenya banaa ta'a taanaan bilbilli bilbilamuu danda'a. Bilbila kaasuudhaaf deemna. Yookiin immoo sammuun keenya gara achii ta'ee dubbisuu dagannee geemiiwwan adda addaa taphachuudhaaf gara achiitti ilaalamuu dandeenya. Kun immoo kufaatiin ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu barattoota yeroo dubbistan sporadikaal gochuun nurra hin jiraatu. Yeroo tokkoon shamaddaduu karmiing
over at a single session gochuu hin qabnu. Procrastinate gochuu hin qabnu. Silkii keenya cufuu danda'uu qabna. Boqonnaa qabaachuu qabna. Yeroo boqonnaa keenya bishaan nu bira dhiyaatee jiru dhuguu, biskuutii nu bira jiru yookiin akaayii nu bira jiru yookiin buddeena nu bira jiru yookiin daabboo nu bira jiru dhandhamachuu qabna jechuudha. Maaliif yoo jettan qaamni dadhabe sammuu dadhabaa uuma. The tired body creates the tired mind. Sa'aatii 2-3 teenyee dadhabnee booda bu'aan nuti argannu xiqqaa ta'uu danda'a. Kanaaf akkasa kan taanedhaa fi boqonnaan keessa jiraachuu qaba. Sana booda daqiiqaa 40 keessaa sa'aatii nuuf irratti of madaalla, of gaafanna. Maalan beekee har'a? Gaaffii ofiif dhiyeessina. Maalan hubadhee har'a? Gaaffii ofiif dhiyeessina. Qormaata jechuudha. Fakkeenyaaf barnoota histirii qayyabanna yoo ta'e sababni waraana addunyaa tokkoffaa maali kan jedhu adda baafachuu, beekuu, hubachuu kan jedhu ta'uu danda'a jechuudha. Ji'oogiraafii qayyabattu yoo ta'e immoo maloota ittiin iskeelii herregan, fageenya barbaadan, naannoo wanta tokko ittiin herreganii beekan adda baafachuu, hubachuu fi beekuu kan jedhu ta'uu ni danda'a jechuudha. Kan biraan barattoota qayyabannaa keessan keessatti isin beekuu qabdan kitaaba jala muruu halluu adda addaa fayyadamuu jechuun qayyabachuu jechuu miti. Kitaaba sana halluu dibuu jechuudha malee. Kanaaf yeroo keessan kitaaba jala muruudhaan qalama adda addaa itti dibuudhaan akka of jalaa hin balleessine gamanumaan isiniif dhaamuun barbaada. Itti aansuun isa dhumaarratti wanti nuyi gochuu qabnu elephant callidha. Elephant call jechuun erga qayyabannaa keessan goolabdanii xumurtanii booda hiriyoota keessan qayyabannaa wal fakkaataa qabdaniin wal yaamtanii waliin qayyabachuu, waliin samarii baasuu, waliin wal hubachuu danda'uun gaaffii adda addaa wal gaafachuudhaan hubannoo adda addaa waliif kennuudhaan iddoo inni tokko dubbise inni tokko hin dubbisiin qaawwa walii guutuu dandeessu jechuudha. Kun isa dhumaati. Kana booda yoo adeemsa amma ammaatti keessa dabarre kana sirriitti hojiitti hiiktan milkooftaniittuu jechuudha. Milkaa'ina keessan Waaqayyo isiniif haa itichu. Barri kun bara barnoota keessanitti milkooftan akka isiniif ta'u hawwii kooti. Jireenya carraa gaarii isiniif hawwaa. Haga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaan naa tura.